Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya as Ameerikaa studio keenya Seattle argamutti raayi har'agaa kan jala bultii labsii qeerrooti. Labsiin kuni boru hojiirra oola. Jala bultii kana ilaalchisuudhaan egaa qophii addaa tokko yookiin immoo oolmaa Oromiyaa as Seattle irraa isinii dabarsina. Ana wajjiniin kan jiru Tasfaayee Aminati. Akkasumas egaa gama teknikaatiin Mahdi Junaidi nu wajjiniin jira. Tasfaayee egaa akkuma beekamu studio haaraa keessa iyyuu kan daawwattoota keenya keessumsiifnu studio kee keessatti ana taasadhaan bane. Galatoomii Dejeenaatis baga nagaan gara studio keenyaa dhufte. Egaa Minnesota irraa Seattle jirta. Gaariidha kabajamtoota daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya akkuma jennee labsiin qeerroon baasee dhimmoota adda addaa raawwachiisuudhaaf har'a jala bultiidha. Borugaa hojiitti kan hiikamu ta'a. Gaafa wiixataatti hanga sanbataatti kan turu jechuudha. Achi keessatti akkuma qeerroon ibsa baasetti gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin akkasumas immoo gama dinagdeetiin tarkaanfiin adda addaa ni fudhatama gara qeerrootiin. Egaa kuni qaamuma qabsoo nagaati jechuudha. Egaa kana ilaalchisee sana dura egaa warri siyaasa xiinxalanis Tasfaayee yookiin immoo aktivistoonni keenya dhimma kanarratti taasisaniiru ibsa qeerroo dabarsineera. Har'a kan xiyyeeffannu yeroo ammaa kana Oromiyaa iddoo adda addaatti qophii attamii godhamaa jira kan jedhudha. Oromiyaa guutuu waliin ga'uu hin dandeenye sababa neetwoorkiitiin keessattuu iddoon yeroo baay'ee telefoon qaqqabuu itti dadhabnu har'as itti milkoofne. Egaa amma dhimmi kun deemaa jirutti labsiin kun deemaa jirutti iddoo kaanis kan qaqqabnu ta'a. Har'a Oromiyaa keessaa iddoo adda addaa fudhannee dhiyaanneerra. Egaa gama kootiin kanan jedhatus. Galatoomii Dejeenee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu jala bultii labsii qeerroorra jirra har'a. Boru ganama kan jalqabu wixata amma hammaatti kan argaa jirru karaa keessattiinis ergaa nu qaqqabaa jiru qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti qophii barbaachisu godhee boru ganama irraa jalqabee hojii irratti kan hiikuu ta'a. Ergaa nu qaqqabes kanuma kan mirkaneessudha. Egaan akkuma Dejeeneen jedhee guutuu Oromiyaa keessatti qophiin barbaachisu bifa wal fakkaataadhaan deemaa jira. Haa ta'uti guutuu Oromiyaa keessa qaqqabullee dadhabnu bakkeewwan garaagaraa magaalota tokko tokko dubbisnee haalli qophii isaanitti jiran maal fakkaata kan jedhu gaggaafannee jirra. Jalqaba Hawwadaa irraa jalqabna. Haga Hawwadaa akkuma beektanii bakka handhuura qabsoo Oromoo taatee jirti. Hawwadaa akkuma yeroo adda addaatti walitti fufiinsan qabsoo gaggeessaa jiran ammas qophiitti jiru. Hawwadaa irraa jalqabnee Oromiyaa bakkeewwan adda addaa magaalota dubbisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti waliin haa ta'u jecha kallattumaan gara Hawwadaatti isin dabarsinaa hordofaa. Hawwadaa bareedaadha wallahi biyyi as laaqanaa ta'aa jira jiru isaanis mucaa tokko qabu jira dha'anii ta'aa jiraarratti asirratti mucaa magaalaan arginu tokko olii birbireetee maqsimalleen kararraa faffacaatee namu adda galee ammaatti dibooda ammaas magaalaan olii deessee namu waajjita jira. Wallahi waa hunda namu qophaa'ee sochii bareedaa qophii bareedduurra jiranii nama qophaa'ee wallahi raawwadoota sarritee egaa Dengedde dia kakak ya kalau kan ada jalan lawan radio Bondi dengedde berbani roti ya berbodo kajian itu tuh apa itu cuma dengedde bos kita bani lalu sedih makan sendiri jadi warni selama jadi si kerong butuh tuh muka mana jalan ini tuh itu tuh madai jadi namu perkam sih wangi deh apa perkam sih kan Isa wangi deh bukan lek rasanya haram kan muka tuh dagani rasanya degerin sudahnya kata muka jadikan karan seknegani murontok kok dagani depannya degerin wanita sudahnya kan deger kan mana bukan sih deger sini muka pun jangan lihat depannya jelas sudahnya katanya jadi nama jadi total si jenjila harap kerja mereka makanan ini cepat itu semile lebih besar ini jadi kopi berbeda namanya wallahi namanya malah kemagala kenapa itu ini orang itu namanya kena wajib itu ada dulu
قول الجبه هربنا إسانس بوتني ورانا تانكي يبقى جد بورانتنا وان تك وني يدوه لما بيجي تكمل من دكو تانكي يجي مخينان جواب كده تانكي وان كده جده وني يدوه بيجي تكمل جد أمنيت أبو ممالي أبدا وني يدوه بيجي تكمل جد هم دروني في المريكي كنها قاعدة تانكي مثال كده الرأس بازوكا نقاط دمير فانتك الدوبة وني مجيز من دكو نتي سواني باشي دروني بيجي أجر مكتوك نغانا وني يدوه مجيز تكمل جد تركان في تان جدا ولن مش أكسنا عاد أكسن وان فدني ساورو وتجي إنسان صباحي دولة دكانة في البنان مخينات الكتب وقد مخينات جدي زمنها فطريقة أفضل جين لغنى أنت يتخلص السيس وإن بالسنة دي هذا وانت كيدوبن بيزن والله فرقان شفانها أمك أروما سبحان لأنه أروميا فتاك إندريش درالا فتاك دردا فتاك إنسانة فتاك وانت كيسا خجر الحمد عفو وراني الدماتي جنك أمي خانا صدا أسنتان وراني من كفتب جنك أما أولو مني أرومو أدي أرانتنا أربان كيني أرد على كيرة منو دكانا غيرت تجرمه تقول جيبني مجدد مجدني رمي تكلم باسي دلتا نبت مجدني مجدد كان أروها ترسي يا كنشا الناس أرونا كرنا نتقلنا جيبو دينا برو إيكتا نبو أخوة أما جاك درسي نجي عن بليس أمي ومي جل مجي منشو جواري أني أما قل جيبني أما خاها نتي تركان في خلنا جنبك أرلس نتيو أران تنبا منا هنيا والجيبشن نتو زي جنن بحيث تركان في سنگو أمو قبانا مين جنو والجيبه دمو قبو أران دوار أنا تعلق في دكانا هستي رنو أمو أرمو كانت درجما وني تكيدو جيبو مقابن كاجي ريبو قادروتو ورى مقالات السايقان إسان بساسو نوني مقالة جشتو ترتي بوسا تكخننا يتدرا تركان في جنة كننا مرق بكشو فيها تركان في كان غدرو رق بكشو قبس الجواب دا نيتو الرمالوني الرتبون دي رموني الدوبة هندو جتو أفسان كان يتفقا نبلي توبنا Egaa qarreen harammaa wadaay jabaadhaa tokkummaadhaan haa qabsoofnu kan jetteedha. Amma hidhamtoonni siyaasaa kan akka Jawaar Mohammad mana hidhaa jiranitti qabsoon keenya kan itti fufuudha kan jedhudha qarreen kun kan ergaa dabarsite. Egaa akkuma beekamu keessattuu gara Harargeetii fi Arsii keessatti baay'inaan qarreen yeroo jalqabaatiin ofiin gadi bahanii qabsoo kana finiinsaa akka turanidha. Egaa qarreen yookiin dubartoonni yoo wanti tokko cimee manaa gadi bahu malee waan salphaadhaa fi manaa gadi hin bahan jedhanii yeroo adda addaas egaa dubbataa turanii tasfaa'ee. Egaa akkuma beekamu labsii kana labsii qeerroon amma baase keessatti tokko hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka gadi dhiifamanidha. Akkasumas akkuma amma qarreen kun jettetti kaadireen fi kaabineen akkasumas basaastonni gandaa hojii amma badaa hojjetanii yeroo baay'ee warri kaan akka jedhanitti farda diinaa ta'uudhanii qe'ee keessaa diina nu qe'ee keessatti diina fidanii nu ajjeechisuu nurraa dhaabanii kan jedhu ergaa akkasiiti egaa dabarsite. Akkuma ibsa qeerroo keessatti egaa keessattuu nammaa labsiin kun kan irratti xiyyeeffatu uggura geejjibaa irratti uggurri geejjibaa kun immoo aanaa magaalaadhaa gara magaalaatti godinaadhaa gara godinaatti akkasumas immoo naannoodhaa gara naannootti Oromiyaa keessa qaxxaamuree gara biyya alaatti imala godhamu yookiin adeemsa geejjibaa jechaadha. Keessumattuu qeerroon irra deddeebi'ee kan ibsu kan gaafatanis naannoo giddugaleessaa kanatti jabaachuu akka qabuu fi Finfinnee hudhanii qabuun barbaachisaa akka ta'e Finfinneen sababni isaa waan hunduu acuuccanis achii ka'a gaafa Finfinneen bilisoomtee uummanni illee bilisoomaa kan jedhudha. Manni warra diktaataroota yookiin immoo abbootii irreetii Finfinnee waan taateef egaa amma naddan jedhee atis waa jettee warra namoota amma immoo godinaa gara biraatti darbina. Haa ta'u dayyeen eegalatoomi keessumaa yeroo adda addaatti labsii qeerroon yeroo adda addaa baasaa ture keessatti baay'inaan qeerroonis uummanni Oromoos kan hammachaa ture keessumaa Finfinnee ugguruu waanta jedhu hedduminaan uummanni keenya hammachaa turanii egaa qeerroon giddugaleessaa